Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Inshallah hadha meeshaa boleetti keenya kana tokkoon gatiisaa kan isinitti mutaa. Boleettiin keenya kun egaa meeshaa kana qofa miti xaafiillee qabdi. Erga meeshaa kana bitee keeyyoo jechuudha kan isin ajajatte. Sana mana waliin finnee asumaanan erguuf deema gatiitee jennaan jechuudha meeshaa sii kana. Asumaanuu namoonni meeshaa isinii bitee yookiin afata wantoota akkasii isinii fi qopheessee ergeetuun viidiyoon godhin isinii ergee asumaanuu dhiifaman isiniin jedha. Haala yeroo irraan kan ka'e tokkoffaa ayyaana baay'ee tokko hojiin biizii godhee jira. Akkasuma immoo bokkaa fa'ii bokkaanii qanii tokko inuma rooba guyyaa guutuu kanaaf akka meeshaa gatiitti baasaniillee viidiyoo godhanu hin jiru jechuudha yeroo qabamutti. Kanuma kanaafanii egaa silaayyuu yeroon bituu meeshaa kamiyyuu suuraa kaasee isinitti ergaa isin ammaarrachiisaan bitaa. Walumatti fidee afee maal jedhee isiniif akka kana viidiyoo godhee gadhiisuun dhiisee malee jechuudha. Akkas inshallah irra guddaa yeroo ammaa kana sa'aatii kana jechuudha. Meeshaanii tizaaziin ofii yookiin haajaatiin ofii yeroo maatii bira bakkaan namaa gahuudhaan isiniin jedha inshallah. Asumaanuu dhiifama isiniin jechuun barbaada namoonni tun viidiyoo irraa isiniif hin hojjetiniin ergee jechuudha. Asumaanuu gatii kara gatii isaatti haa dabarfannu. Egaa jalqaba irratti isaanii shorbaa kana viidiyoo kana lammaffaa waraabaa jechuudha sagaleen dhaga'amuu didee. Isaanii shorbaa kana fireejaa bitee fi bareedduudha jechuudha isaan ittiin kun. Fireejaa isaa birrii 65 tokkoonsaa. Taansuudhaan sarbisii maayikaa. Sarbisii kana hin babbadaa. Kanan qaata duraan danuu wayii bitee lafa kaa'een isa jira jechuudha. Gatiidhuma argasiitiin an kennee fi badaa bareedaadha. Sarbisiin kun ciminallee qaba. Qodummaan isaa bareedaadha. Yeroo baay'ee biyya keenya manni qodaan babbareedaan yeroo dhufu lammaffaatti yookiin foorjii ta'ee dhufaa yookiin immoo tasuma deebi'een dhufu jechuudha. Akkasii garuu kun deddeebi'ee dhufeera hamma ta'ee hamma garuu hin jiru gabaarra. Gatiin isaa sadansaa kana birrii 800 gatiidhuma yeroo sanaatiin an kenneef. Taansuudhaan daabboo maqrabee akkanaa birrii 300 sadarkaa qabanillee guddinaaf bicinaanis andeenya filateenyaas qaba. Taansuudhaan saanii raanii kana diimaa isaatiin naa biteettee 772 jechuudha. 772 jira. 771 jira. 772 jira. 773 immoo abbaa shaniiti. Kun abbaa sadii ta'e keessaa guddaa isaatii birrii 2000 biteef jechuudha. Isa kana tokkoffaaf lammaffaallee qaba jechuudha isaaniin kun. Gariin laaluma kaartoonii keessaa bahu kun insaarri qunca'aa dhodhaa waan akkasiiti. Tumatti hin fayyadamamin jechuudha. Haarummaadhuma isaattuu. Natti ansuudhaan saanii zirgii kana. Saanii shorbaa sanaan maachiin godhee dheefii nan dhabee jira ture bade moolaa zirgii isaa kun tirii isaatiin jira, sarbisii isaatiin jira, zirgii isaatiin jira ture. Amma garuu hin jiru. Kanan biteef jechuudha. Kunis badaa tokko bareedduudha. Isaaba tokkoonsaa birrii 125 firee 12 darzaniin isaa birrii 1500 jechuudha. Baay'ee tokkos taayitiidhaan. Itti aansuudhaan burcuqoo kana burcuqoo darzaniinaa biteettee turte. Darzaniin haala kanaan hin jiru. Kanuman bitee fi birrii 2200 jechuudha. Kan birrii 2200 darzaniin isaa. Jahansaa jookii tokko wajjin. Itti aansuudhaan tirii kana tirii seeriidhuma isaati jechuudha. Kanatti isin gurguramaa chirchaaroodhaan isin gurguramaa kuni lakkoofsa 40 lakkoofsa 50 mul'atamti isinitti lakkoofsa 60 kun lakkoofsa 60 jechuudha. Walumatti birrii 2250 nan biteef walitti jechuudha. Yeroo chirichaaroo tokkoon isaa kun 650 hanga 700tti gurguru qobaatti jechuudha.
akkasii kuni itti aansuudhaani saanii peermuzii kana badaan barbaade jechuudha. Falfalaan hin argadhe duraan 3,000 fi wayii nan bitaa ture garuu amma badaa jabaate inni nuun jiru kanaaf 4,200 nan biteef kana sadansaa jechuudha. Itti aansuudhaan birdi libsii kana abbaa kiiloo 9 walakkaa kun akkuma argitan kiiloo 9 walakkaa birrii 3,700 nan biteef 3,600 tureen dabale 100. Itti aansuudhaan distii kana abbaa 7 maajatee jechuudha. Distii meeroon hunda kanan bitu birrii 6,500 nan biteef. Maajatiin kun illee sadarkaa qaba. Kan 10,000 wayiis illee jira jechuudha. Itti aansuudhaan kara kana yeroo dhufnu maashinii juusii kana kunoo saandeenya isaatiin birrii 5,000 peermuzii immoo kunoo bifatti garaagara malee kunoo akkuma argitan as keessa jira. Bifa akka shiroo wayii adiis miti shiroottaanaa kun immoo gurraacha isaatiin baay'ee tokko bareeda jechuudha. Peermuziin kun leetirii 2 isni kun gurraacha isaatii walumaa galatti peermuziin kun lachansaa birrii 4,200 lammansaa jechuudha. birrii 4,200. Itti aansuudhaan maashinii shunkurtii kana akkuma argitanu isa harka yeroo mabraatiin hin jirre harkaan daakus qabaa, malaacaa dinnichaa qabaa, waa baay'ee qaba jechuudha of keessaa. Innaa birrii 2,900 nan biteef. birrii 2,900 akkasii meeshaan obboleetti keenyaadha kana fakkaataa. As keessaa kanan viidiyoo isaa isiniin himin jira gatii isaa isiniin himin jira natti fakkaatu. Inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Namoonni laayikii naa gootan illee baay'ee tokko galatooma. Ammas laayikii naaf godhaa. Laayikiin keessan na jajjabeessa jechuudha. Inshallah yuutuubiin kollee akka namoota baay'ee bira naaf qaqqabu na gargaara. Viidiyoo kollee naa laalaa, laayikii naa godhaa, sabskiraayib naaf godhaa. Wal haa jajjabeessinu isiniin jedha.